السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawwattoota keenya jirra jettu oduun har'a qabannee isinii dhufne oduu dinqisiisaadha. Loon tokko yookaan saani tokko bakka takkatti jabbiilee 5 dhalteetti. Jabbiilee yookaan waatiyyoo 5 dhalteetti. Kun oduu ajaa'ibaati. Oduu keenyas immoo akka itti aanutti isinii himna. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota keenya baga rabbiin guyyaa har'aatiin isin ga'e. Warreen chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe nuuf godhaa. Viidiyoo kana immoo like, comment fi share godhaati obboleeyyan keenya biraan nuuf gahaa isiniin jenna. Oduu guyyaa har'aa nu dhaqqabe keessatti oduu ajaa'ibaa, oduu dinqisiisaadha. Waan takka gurraan an hin dhageenye isin immoo dhageessanii keessanillee hin beekne an har'aan waan akkanaa dhaga'uun koo anaaf haaraadha jechuudha. Egaa warreen kana dinqisiifattan viidiyoo kana like nu godhaa isiniin jecha. Oduun keenya akka asii gadii taha. Innis maal jennaan, taateen kun eessatti mudate? Wanni ajaa'ibni kun eessa? Godina Harargee Bahaati. Godina Harargee Bahaa aanaa Guraawaati. Aanaa Guraawaa namoonni beektanii gurraanis ni dhageessanii. Godina Harargee Bahaa aanaa Guraawaa bulchiinsa gandaa muudana jiruu bal'inaa iddoo jedhamu jechuudha. Iddoo aadaa jedhamutti saani yookaan immoo beeyladaa keessaa sa'a yookaan immoo loon kan jedhamu jechuudha. Saani sunis kan eenyuti? Kan Adam Ahmad Hassan. Ahmad Hassan maqaansaa Adamii. Adam eenyuti? Adam Ahmad Hassan kan saatii bakka takkatti jabbiilee yookaan waatiyyoo 5 dhalteetti. Bakkatti jechuudha. Waatiyyoo 5 jechuun qalbii mitigaa. Re'eenuu lamaanii loowwan meeqatti beekna? Loowwan tokkuma tokkoon dhalti jechuudha. Tokko wal horti. Kun bakka takkatti 5 dhaluun kun waan ajaa'ibaati. Re'eenuu 2 dabarsitee 3 faa 4 faa 5 faa dhalaa waan ajaa'ibaati. Re'een 2 dhalti. Akka itti beeknutti loon kun immoo tokkoon kan dhalu jechuudha. Kanaaf har'a kun oduu dinqisiisaadha. Saree taati jechuudha. Sareedha. Rabbi haa guddisuu fi garuu immoo 5 dhalatan keessaa 3 gara ganda akiraa godaananiiru jechuudha. 2 jechuudha. 2 gara ganda akiraa godaantee amma wanaatti 3 lubbuudhaan jirti. Jabbiileen hafan yookaan waatiyyoon hafan kun meeqa? 3dha jechuudha. Kan du'e 2. Kanaaf jabbiilee dhalatte kan obbo Adam Ahmad Hassan kana rabbi haa guddisuu fi kun raajiidha. Kun waan raajiidha jechuudha. Kun akkuma viidiyoo suuraa asirratti agartan kana kun oduu ajaa'ibaati. Egaa obboleeyyan keenya chaanala kana subscribe nuuf godhaa. Viidiyoo kana immoo like, comment, share nuuf godhaa isiniin jenna. Assalaamu alaikum ورحمة الله وبركاته.